dubbisaa takka taniin itti ta'u immoo arabni kun maal isaan godhe isa arabni maal isaan godhe arabni jaarraa abbaa gadaa leenjisee qawwee hidhachiisee qabsoo deebisee araba obboleessa tana namni hin beekne warri soddaa kun maal nu godhe warra soddaa faarsanii maqaa isaanii ijoollee baasanii maqaa isaaniitiin deemanii araba kanatti diina godhatan maali arabni maal isaan godhe arabni akka arabaatti amantii adda addaa qaba amantii adda addaa qabaachuu ture akkuma oromoo kana innis waaqeffata qaba kiristaana qaba islaama qaba araba maaliif jibban rakkoo mataa isaaniitiin beeknuuti nuti arabaa isaa taatu ajamaa isaa taatu abbaa fedhee wajjin ummata wajjin jiraachuun nu barbaachisu hundaa ummata addunyaa hundaa jiran faranjii wajjin jiraanna ummata addunyaa ummata chaayinaa wajjin jiraanna ummata adda addaatti wajjin jiraachuu danda'u qabna akkasii jiraan sammuu xiqqishoo gartee sammuu hanga firii xaabee takka goda keessa nama jiraachifneen biyya tana oromiyaa guddoo tana bulchanii oromiyaan tun bar biyya meeqa geessi biyya bar oromiyaan namni hin beeku malee bifa akkasiitti ilaalee namni keenya akka waa hubatu hin barbaada namni tokko tokko qooqaa ta'u gartee gaariif godhuuf oromootti sabboonummaan qaba jechuuf maqaa arabaa baafattama isin jechuu danda'a sanii miti wanni maqaa miti dubbiin maqaa miti gocha Abdul Karim eenyu gaafatta wal gaafachuu qabdaa bara Elemoo qilxuu ka jedhu maqaan isaa eenyu wal gaafachuu qabdaa bara jira keenya Sheikh Bakri maqaan isaa eenyu Baaroo Tumsaa maqaan isaa eenyu wal gaafachuu qabda Qees Balaay kanummaan amma jiru kunu bara silaa Balaay maamire waan Oromoo kan dubbata namni kun bara hedduu jira seenaa keessa kuchi deemte Bakar Waaree guyyatus Bakaris Ibroo Shataayoo jettees Ibraahimis Ibroon cirraa dhufe jara kana hunda oggaachi deemtee ilaaltu waa hedduu keessaa agartaa jechuudha jara keenya saniif dubbiin maqaa arabaa baafatteef oromoof dalaguun dhabdu maqaa oromoo baafatteef oromoof hin dalaydu nama meeqaatu goobanaa jechuu ta'an maquma gantuu qofa see dhiisee hiikaa isaa tullaallee guyyaa tokko bareentu mojjoo osoo haasofnuutu bar maqaa bareedaa meeqa namni badaan balleessee naan jee akkam jennaan goobanaa jechuun kun bisilaa goobana jechuudha goobanaa maqaa guddaa maqaa bareedaadha garuu goobanaa daachee balleessee naan jee beekte akkasii maqaan waa takka maqaa miti dubbiin gocha namichaati namichi maqaa arabaa qabaatee oromoodhaaf akkaan ka dalage nama maqaa arabaa qabu san nama maqaa yahudaa qabu san namni waan takka waan juu osoo beekee jee gaarii